Yeroo albamii kee jalqabaa hojjettu mana murtiitti himatamtee turte waggaa 3 immoo wanti sitti murtaa'ee jira ture. Sababiin isaa maalidha? Maaliif mana murtiitti himatamte? Waan baay'ee si gaddisiisu nama dhiibbaan irratti godhe faarfataa yaada isaa shirrii. Mudannoo bara jireenya keetii si mudatan keessaa kan hin daganne mudannoo isa kamii? Gatii istuudiyoof kan ta'u birrii 5,000. Pestaalii guddaa bicaasa guddaa hin beekta kurtuu beekta. Pestaalii guddaa qabadheen kurtuutti birrii baadheen deema. Faarfataa mootii yeroo kee malee lallaba eegaltee turte amma nabicha eessa ga'eera itti fufteettamoo akkam gooteetta? Isa akkuma namichi lallabetti bareechee lallabachuufan qopheeffadhee dhaqaa jechuudha waldaa. Tokkoffaa lallabichi kan namaati, lammaffaa sagantaan dubartootaa waan ta'eef dubartoonni badaa ivaalooti nan godhan karaa jedhuun ani ilaalee jechuudha. Faarfataan ati jaallattu moodeelii kan siif ta'e eenyudha? Baay'ee sodaa dheera nan dhaqee zabanyaa waldaa keenya gaafadheen akkamimmoon jedha bofirdiisaadha. Bofirdiisa maaliin jedha akkaman jedhaan jedheen salphaadhaan naan jedhe maal gootannaan bakka achuma yeroo baattu nagaa jirtu jetta bakka si'a sadii naa ilishaamee jetta. Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya keessummaa tokko qabannee dhufneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti akkan wajjin turtan isin affeerra. Chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Beeksisa booddee walitti deebina. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessuu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Dhufneerra daawwattoota keenya har'a keessummaa nuti isiniif qabannee dhufne faarfataa mootummaa Mirreessaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdanii Waaqayyo baga nagaa fayyaa isinii laate. Gaaffiin keenya inni jalqabaa faarfataa mootii Mirreessaa eessatti dhalatte? Ani bakki dhaloota koo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Habaaboo Guduruu aanaa jedhamu ganda Sirbaa Looyyaa bakka jedhamu keessatti waldaa Makaan Yesuus Looyyaa Diilalloo kan jedhamu keessatti Kiristoosiin fayyisaa lubbuu koo godhadhee fudhadhee naannoon dhaloota koo naannoo sana jechuudha. Faarfannaan siif maalidha? Faarfannaa akkamittiin ibsita? Faarfannaan siif maalii kan jedhu kuni gaaffii ijoodha. Anaaf faarfannaan siif maalii kan jedhu jireenya kooti. Faarfannaan jireenya kooti jechuun yoon faarfadhe waanan jiraadhu yoon dhiise waanan hin jiraanne natti fakkaata jechuudha. Kanaaf qilleensan harganuu caalaa faarfannaan baay'ee natti aana nan jaaladha faarfannaa. Kanaaf faarfannaan siif maalii kan jedhu jireenya kooti walumaa gala faarfannaan jireenya kooti kan jedhu jedha. Mootii gara faarfannaatti akkamitti seente? Ani gara faarfannaatti akkitti ani dhufe duraan dursee ijoollummaa koo irraa kaasee nan sirba'anii daa'imummaa koo irraa kaasee namoota gurguddaa wajjin sirbatti ani hafee hin qabu jechuudha. Qixa hin qabu jechuudha sirbatti. Yeroon sirbu sagaleen koo baay'ee bareeda. Sababii sagaleen koo baay'ee bareedu irraa kan ka'e namoonni gurguddaan ayyaana gurguddaa irratti daa'imummaa koo irraa kaasanii ilmoos ijoollee otoo hin ta'in namoonni gurguddaan na fudhatanii mana cidhaa deemanii. Faarfannaa eenyuufaa dhaggeeffachaa guddatte? Faarfannaan ati addatti immoo jaallattu
faarfannaa eenyuuti faarfannaa isaa sagaleedhaan nu dhageessista. Gaaffii gaariidha. Haadha koo faarfattoota afaan Oromoo eenyuun jibbita? Bareedoodha hundi isaanii. Keessumaa immoo haalli isaanitti keessa darbanii faarfannaa afaan Oromoo hojjetanii dhaggeeffataa bira geessisan. Akkasumatti faarfannaan isaanii qulqullinaan qabu yoo ta'e jireenyi isaan keessa darbanii qoonsi marara. Kanarraan ka'e hunda isaanii baay'een jaaladha. Garuu addatti immoo yoo ibseette faarfataa Yaadasaa Shirrii baay'een jaaladha. Faarfannaa isaa baay'ee jaaladha. Nan dhaggeeffadha. Yaadasaa Shirrii faarfataa gaariidha jedhee yaada. Miila koo si dhaabachiisee iddoo qabbanaa iddoo ulfinni kee guutee shakaayinaa. Kanaa ol immoo faarfannaa isaa dhaggeeffataa jirtu waan ta'eef isumatti dhaggeeffadha. Yeroo jalqabaaf faarfannaan ittiin tajaajilte faarfannaa maal jedhudha yoo yaadatte? Faarfannaa jalqabaa bara sana dhalattee talaata bara 1998 albamii koo jalqabaa na baatte bara baay'ee kan jedhu hojjedhe. Na baatte bara baay'ee guyyaa gaddaaf gammachuu. Na baatte bara baay'ee guyyaa dhabuuf argachuu. Seenaan konni dur badee sumaallatee dagaagee. Nyaaf simboo gaarii balbala keettan argee. Anoo argeera hin irraanfadhu oolmaa kee kaleessa. Nan teessisuun oolmaan keessuun tuttuqee na kaasa. Jedha faarfannaan lakkoofsi tokkoffaan. Hanga ammaatti faarfannaa meeqa maxxansiteetta albamii jechuudha? Hamma yoonaatti faarfannaa albamii guutuu 3 hojjedheera. Tiraakis hojjedheera. Egaa akkuma sila faarfannaan jireenya kooti yoon faarfadhe waanan jiraadhu yoon dhiise waan hin jirre waan natti fakkaatuuf albamii 3 guutuu ta'uu isaa nan beeka. Tiraakii baay'ee hojjedheera. Yeroo albamii kee jalqabaa hojjettu mana murtiitti himatamtee turtee waggaa 3f mindaa kee irraa akka kaffaltuuf sitti murtaa'ee ture. Dhimmi isaa maalidha? Sababii maaliitiif kanatti mana murtiitti himatamte? Albamii koo jalqabaa yeroon hojjedhe mudannoo baay'ee nama gaddisiisu baay'ee dabarseera. Mudannoon suni yoo ayyaana waaqayyoo ta'e malee ayyaanni waaqayyoo yoo si gargaare malee umuriin yeroo sana irra jiruun bilchina yeroo sana tureen keessa darbuun baay'ee in ulfaata. Albamii yeroo sana irratti gatii guddaan kaffalee kanaaf mudannoo baay'een qaba. Burte inni seenaansa baay'ee fokkisaadha. Namichi faarfannaa koo sponsora ta'e hojjete duraan dursee ofiisaa fedhii godhateeti faarfannaa kana nan hojjedhaafi jedheetu na bira dhufe karaa namaa na dubbisee jechuudha. Faarfannaa kana maxxansatti gallee dhugaa dubbachuuf kan namoonni baay'een beekan ragaa ba'an faarfannichi hammi maxxane baay'ee gurgurame baay'ee hojjetameef jechuudha. Maxxansaaf rabsaan isa jalqabaa isa waan tureef jechuudha. Isa booda qarshii ittiin faarfannaan sun hojjetamu kan si ajaa'ibu rakkoo mataa kootiif liqeeffadheera jedheen mallatteesseen ture. Rakkoo mataa koof liqeeffadheera jedha. Akkasitti ta'e immoo maxxansaaf rabsaan kaasittii sanaa immoo isa birriyyuu kan kaffalu isa jechuudha. Mallattoon koo kan qarshii 14,000 harka isaa jira jechuudha. Faarfannaan kun akka dhaggeeffatame xumurarratti maxxanfamee turtii yeroo muraasa booda mana murtii deemee himatan irratti banee jechuudha. Mana murtii deemee yeroo himatan irratti banu ragaan inni dhiyeessu waliigaltee liqaati. Waliigaltee liqaati manni murtii
waan gochuu danda'u waan hin qabneef miindaa koorraa qarshii 14,000 akkanani ji'atti birrii 300 kutee namicha kanaaf akka inni kaffalu natti murteessaa jechuudha. Kanaaf egaa burtee yaa'u ajajni mana murtiin kabajamaa sababii ta'eef amma qarshiin isaa kaffalamee fi dhumutti miindaa kootti murtaa'ee birrii 300 ji'a ji'aan kaffalaan hidaa sana ofirraa baasee jechuudha. Waaqayyo immoo hidaa namaa kaffalaa obsa yeroo sanaa naa laatee Waaqayyo amma garuu akkas miti. Waaqayyo faa galatu Waaqayyo amma beenyaa koo kaffalee jira. Sababii kanarraa kan ka'e baay'ee sammuun koo kanatti waan miidhameef maqaa mucaa kooyyuu beenyaan jedhee. Namicha wajjiniin amma ani dhugaadhuma garaarraan isa jaaladha. Bakki nuti amma jiraannu garaagarummaa bakka jira maalirra akka jiru baay'ee hin beeku. Asuma magaalaa Finfinnee keessa akka inni jiru nan beeka. Hojii daldalaa irratti akka inni bobba'ee jirudha kan ani beeku. Garuu immoo walitti deemaa hin jirru. Kuni sababiinsaa sababiima intani hojiima wajjiniin walitti nu dhufuu dideeti malee waa biraa haaloo yeroo sanaatiif miti jechuudha. Yeroo sana tarii seexanni karaa itti na qoru Waaqayyos karaa itti na ilaalu jaalala isaa itti na hambifatu karaa ta'uu danda'a. Karaa itti ani badu miti sagalee Waaqayyoo hin beekta miti gara lafa onaattanii ishee baasaa waan garaa koo garaa isheetti nan dubbadhaa nan deeffadhaa jedha miti sagalee Waaqayyo. Rakkinoonni amma nuti jennu sun karaa itti Waaqayyo ufitti nu hambisu ta'a. Kanaaf namoota akkas godhanitti qabamuun haaloo qabachuun hin barbaachisu jechuudha. Eventiin sun har'a mana Waaqayyo keessatti nu hambiseera jechuudha. Horii liqaadhaan itti matamtee yeroo akkas hojjettu har'a yoo horii qabaatte miindaan sii kaffalama ta'e immoo isa sanarraa hamilee godhatta jechuudha. Har'a immoo kaffaltee hojjechuudhaaf. Kanaaf namichi mana Waaqayyo keessatti hafuukoof sababa naa ta'eera. Waaqayyo isa haa eebbisu. Kan inni isa eebbiseeru bargitanyina ta'a qaalloo nan beeka. Kanuma burtee. Mudannoo bara jireenya keetii si mudatan keessaa kan hin daganne mudannoo isa kamidha? Jalqaba yeroon baadiyyaarraa gara Finfinnee dhufu sistemni baankiis badaa hin beekamu. Anis tujaates ani hin beeku sababii tureefi gatii istuudiyoof kan ta'u birrii 5,000 qabadheen peestaalii guddaa bicaasa guddaa hin beekta kurtuu beekta. Peestaalii guddaa qabadheen kurtuutti birrii baadheen deema. Gaafuma Finfinnee galee naannoo itti namni na beellame sana yeroon ga'u namichi na beellame hin turre hattoonni yookaan hattoonni magaalaa Finfinnee keessaa akka ani baadiyyaarraa dhufe waan itti mul'ateef na duukaa fiiguu yaalanii itti galagalee iskibirtoo baadheen ture ofirraa faccisuu yaale kana gidduutti mana faarfannaan dur ani akkasumatti beeksisa irratti beeku wayiin argadhennaan mana faarfannaa sana keessa galeen dhokadhe jechuudha jala. Gara istuudiyootti yeroo ani baadiyyaa yoo haa ta'u malee iddoo kamitti faarfannaa akkan hojjechuu qabu ture murteesseen dhufe jechuudha. Faarfataa tokkoon istuudiyoo kana jedhamu nageessi jedheetin gaafadhe faarfataan sun fedhiin qabu ture iddoo sana nageessuudhaaf jechuudha. Kanaaf inni iddoo sana nageessuudhaaf badaa fedhan qabu ture. Sana amansiisee iddoo sana dhaquuf baay'ee chaalenjii guddaatu ture jechuudha. Kanaaf echi sana immoo erga dhaqee haalli istuudiyoo keessa ture hundisaa ani kiiboordii waan jedhamu achumatti arge hunduma isaa waa hundayyuu baadiyyaan ture siin jedheera hin beeku waan kiiboordii kiiboordii shuma adii gurraachi sana istuudiyoo mattan arge jechuudha. Isaa booddee faarfannaa koo kenneeniin almost waggaa tokko ol hojjetame. Egaa asii hiriyaas firas hin qabu waan tureef deddeebii guddaa na fudhatee yeroo dheeraa na fudhatee achi ba'ee yeroo gara maxxansaatti galu waan baay'ee si gaddisiisu. Maan ati namatti dhiyaattu namni haala naa mijeessa jettee ati dhiyaattu mana maxxansaa poosterii stiikarii kana waan mana maxxansaa akka inni nageessuuf namni ani affeere
hin beeku mana maxxansaa sana wajjiniin hariiroo isaan ittiin hojjetan. Kana miidiyaa irratti kaasuun illee baay'ee hin bareedu, dhaloota kana hin barsiisu. Garuu akkas godhanii waan akka farqii wayii mana maxxansaa wajjin qabate waan ani birrii 2,800 silaa fixu naannoo birrii 5,800 hojii wal fakkaata namni birrii 2,800 fixu ani garuu birrii 5,800 an fixe jechuudha. Sanarraa kan ka'e deebinee yeroo namoota kaan wajjin hin mari'annu eenyu wajjin deemtennaan abaluu wajjin deeme bakka namichi farqii qabateetudha. Maal naan jedhanii nan gaddee baay'ee waan gochuu danda'u immoo hin qabu. Filannoo gara biraa waan hin qabneef sanumaan hojjedheen gara dhaggeeffataatti geessise. Hojii kana keessatti baay'ee kan si ajaa'ibu makiinaa irra keessatti fe'amee makiinaa irra buleera. Irra keessa Isuzu FSR irra guyyaan ani bule guyyaa lakkoofsa hin qabnedha. Guyyaa tokko immoo keessumaa baay'ee kan si ajaa'ibu yeroon ani magaalaa Finfinnee dhufu faayinaalii waraabamuudhaaf yeroon dhufu faayinaalii waraabamuuf guyyaa baay'een beellamame isa gaafa xumura yeroo malee sababiin as ga'eef iddoo bultiin dhabe dhugaadhuma dubbachuuf fira tokko hin qabu riyaa hin qabu. Manni ani dur bulu manni daajjaa irra bulan tokko jira ture achi gaafa dhumu innumtuu dhumeera. Kanaaf peestaalii koo keessaa fooxaa koo fudhadheen iddoo namoonni harka qalleeyyiin bulan jechuudha. Isaan fakkaadhee karaa buleera jechuudha. Innaa kana yeroo laaltu mudannoo gurguddaa dabarseera. Faayinaansaalii baay'ee miidhameera, mooraalii baay'ee miidhameera. Akkas ta'e garuu ayyaanni Waaqayyoo immoo naa baay'ate. Mudannoon nama gaggaddisiisan as miidiyaaf hin geettanee baay'ee dabarsee ayyaanni Waaqayyoo garuu amma ammaatti na dhaabeera. Waaqayyoo gaariidha siin jechuun barbaade. Bara 1998 jechuudha. Gara bara 1998 naannoo ja'affaa keessadha albamiin koo tokkoffaan kan inni ba'ee dhaga'ame. Bara 1998 guutummaamti isaa yeroo baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Namatu naa hojjeta ture faarfannaa koo. Finfinneetti ol koottuu naan jedhee ani bakka biraa leenjiifan deemeera jechuudha. Leenjiif iddoo biraa deemeen koottuu gara Finfinneetti naan jedhee geejiba qofaa qabadheen dhufee Finfinnee. Yeroon ani dhufu namichi sobeetu Finfinnee akka dhufeetti na waama malee ofiisaa biyya jira biyyarraan kaane jechuudha. Wallagga jira jechuudha. As yeroon dhufu geejibni na harkaa dhumeera baay'ee kan si ajaa'ibu. Geejibni na harkaa dhumeera eeyyamamuu fudhadhee leenjiirraa eeyyama fudhadhee taniin immoo deebi'ee dhufe faayinaalii waraabamee miiksi ta'ee fudhachuudhaaf kanani maasterii fudhachuudhaaf kanani achi as deebi'e gara leenjiitti yoon deebi'e geejibas hin qabu. Kanaaf makiinaa irra keessatti fe'ameen gara biyyaatti deebi'e isa barbaacha. Yeroon isa barbaacha gara biyyaatti deebi'u birriin ittiin ati maasterii fudhattu nama abaluu jedhamu harka jira jedheetu xalayaa naa barreessee naa laata. Xalayaa sana fideen obbo Abaluun birrii akkas akkasii itti laadhuu jedheera jedhennaan dhiifatama naa godhi. Inni sobeetu si gooyyoomsa malee jireenya keenya keessatti xalayaadhaan walii hin gallu jennee nama bira teenyee dubbanneerra. Kana achis immoo inni ani karaa deemaa oole facaasaa ture jechuudha. Gaafa facaasaa naa bilbilee abaluun hin dhufaa birriin si gaafata hin laatiiniifi jedhee natti mee kaleessa abaluun faatoo jiranii jedhee look gara leenjiitti akkan deebine akkuma amma sitti mee geejjibni na harka hin turre garuu nama biyyaa tokko argadhee birrii 100 harkaa liqeeffadhee tan gara leenjiitti deebi'ee maasterii koosiin fudhannee achi namichi na waraabee nama amala qabu ture waan ta'eef naa obseetuma booduma maasterii koo fudhadhee jechuudha. Inna haala kana keessan ture jechuudha. Birrii ittiin maasteriin fuudhamu namatti siilaadheera jedhee na ergee namicha sanaatiin immoo duuba koo deebi'ee birrii ittiin laatiin jedhee baay'ee yeroo sanatti akka har'aa utuu ta'e salphaadha. Yeroo sanatti garuu waan baay'ee gatii na kaffalchiisee na gaddisiise ture jechuudha. Faarfataa mootii amma eessa jiraattaa? Haalli jireenya kee maal fakkaata?
amma godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessan jiraadha. Hojii mootummaan hojjedha. Hojii mootummaa otoon hojjedhu hojii Waaqayyoo nan hojjedha, nan tajaajila, nan faarfadha, nan lallaba. Abbaa maatiiti. Ijoollee dhiiraa 2 naa laateera Waaqayyoo. Magaalaa Shaambuu keessan jiraadha jechuudha. Hojii mootummaa hojjechaan tajaajila. Faarfataa mootii yeroo kee malee lallaba eegaltee turte amma nabicha eessa ga'eera itti fufteettamoo akkam gooteetta? Lallaba yeroo sana yaa bilchina sin qabuun ture. Reefus ergan amanee waggaa tokkoof walakkaa ta'a jechuudha. Miirumatu nu keessa jira ture. Mana barumsaa egaa mana barumsaa xumureenan saamariif gara biyyaatti yeroo deebi'u shanyii korratti manni waldaan ani mana barumsaa barachaa ture. Hin faarfataa hin lallabaa jettee shanyii naa barreessiteetti. Ani garuu lallabuu hin dandeenye yeroo sicha jechuudha. Kanarraan ka'ee waldaan hin lallaba waan jedhuuf shanyiin lallaba naa baasu. Lallaba yeroo naa baasani sagantaan kamisaa kan dubartootaa jira ture beektaa. Sagantaa dubartootaa irratti ilaallaa jedhaniitu wangeelaawii tokkoo fi jaarsi waldaa tokko achirratti ilaallee sanbata laannaaf jedhanii gaafa kamisaa sagantaa dubartootaa naa laatu jechuudha. Yaa'oo sagantaa dubartootaa salphisee laalee man badaanan dhibu bakka hidheema irrumaa waanuma tatta'e jedheen dhufaa hidheenan mata duree namni lallabeeru tokko isa akkuma namichi lallabetti bareechee lallabachuufan qopheeffadhee dhaqa jechuudha waldaa. Tokkoffaa lallabichi kan namaati, lammaffaa sagantaan dubartootaa waan ta'eef dubartoonni badaa evaluate nan godhan karaa jedhuun ani ilaalee jechuudha. Baay'ee sodaadheera gaa baay'ee sodaadheera nan dhaqee zabanyaa waldaa keenyaa gaafadheen akkamimmoon jedha bofirdiisaadha bofirdiisa maaliin jedha akkaman jedhaan jedheen salphaadhaan naan jedhe maal gootannaan bakka achuma yeroo baattu nagaa jirtu jetta bakka si'a sadii naa ilishaame jetta ishi jedheen ani nan dhaggeeffadha. Isaa booda gara lallabichaatti galuudhaaf yeroon jedhu namoota waldaa keessaa ani sodaadhu jechuudha. Lallaba koo akka arganiin barbaane sagantaa dubartootaati jedhee fudhadheera siin jedheera. Yeroon ani isteejiirra qabachuudhaaf ba'u anumaa nagaa gaafatee wangeela banatee dubbisuudhaaf jedhu wangeelaawii waldaa koo nama lallabicha mata duree lallabaa sana wajjin sheer goone iddoo biraatti sagantaa sana keessa dhufu jechuudha. Egaa maal goota burtee amma achitti mata dureen jijjiirtu achitti ofitti amanamummaa hin fiddu. Kanarraan ka'ee akkan gaafas lallabe hin beeku. Hin ulfaata jechuudha walumaa gala dafqee baay'ee rakkadheetuman waltajjii sana xumuree amma garuu gaarii ma godhee lallafa. Akka namoonni jedhanitti jechuudha. Akka namoonni jedhanitti gaarii ma godheen akkan bareechee lallabu namoonni natti himu yaa'u effectively nan tajaajila nan lallabaa dubbii Waaqayyoo dubbachuu baay'een jaaladha. Amma homaan jedhu sin jechuun barbaade akka yeroo sanaa miti jechuudha. Faarfannaa haaraa hojjetaa jirta moo maalirra jirta? Amma faarfannaa hojjechaa jira. Ji'a darbee jechuudha. Albeemii guutuu lakkoofsa 3ffaa hojjedhee eebbaaf qopheesse galii isaa waldaa kiristaanaaf kenne. Almost ji'a tokko ta'a jechuudha. Faarfannaan koo galiinsa ofii koo audio isaa hojjedhee waldaaf sponsor godhee jechuudha. Waldaan sirna ho'aa ta'een baay'ee karaa ajaa'iba ta'een waldaan eebbisiifattee waldaaf ilaallee waldaan galii isheetti akka isheen guddifachuuf konfiraansiin qophaa'ee tajaajila gaarii irra turre. Hojii gaarii Waaqayyo hojjete dinagdee waldaa sanaas Waaqayyo karaa eebba CD sana baay'ee ol kaase irra jira. Achi keessa amma yoo jaalala Waaqayyo ta'e fuuldura kana kilipii tokko achi keessa hojjechuuf yaadaan jira. Waaqayyoon kadhachaa jira.
Dhumarratti ergaa ati faarfattootaaf qabdu fi namoonni ati galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate daqiiqaa muraasa siif ilaalla. Ergaan ani faarfattootaaf dhaamu yeroo gabaabaa kana keessatti hin dhufu. Ergaan ani faarfattootaaf dhaamu yoo jiraate faarfattoonni afaan Oromoo akkuma amma sii kaase waa'ee dinagdee sii kaasaan turan. Rakkoon dinagdee ergaa keerratti dhiibbaa guddaa qabaata. Dinagdee immoo hawwii qofaan hin dhufu. Waan hawwiteef hin dhufu dinagdeen. Kanaaf faarfattoonni afaan Oromoo baay'een isaanii illee amma haala qabatamaa amma jiruun gaarii sadarkaa gaarii irra jira namni baay'een garuu faarfattoonni afaan Oromoo hojii uumuu qabu, hojii hojjechuu qabu kan jedhu ergaa guddaan qaba. Inni gara biraan immoo namoonni kan isaan barbaadan faarfannaa keenya caalaa jireenya keenya barbaadu namoonni jechuudha. Beekamtii keenya caalaa uummati kun uummati Oromoo sabi kun sabi nu dhaggeeffatu jireenya keenya barbaadaa jechuudha. Faarfannaan nuti lakkoofsa kana jennu sun jireenyaan yoo deeggarame gaariidha kan jedhuun qaba. Kanaaf jireenya Waaqayyootti tolu, jireenya Waaqayyoo itti gammadu akka jiraanne hojii kana haa hojjennu kan jedhu sanan dhaama. Inni gara biraan immoo faarfattoonni afaan Oromoo yoo xinnaate wal cinaa dhaabbachuu danda'uu qabu. Wal deeggaruu danda'uu qabu. Maaliifin kana sii kaasa sitti fakkaate mee addunyaa sirbaa keessatti namoonni sirban akkatti isaan wal jaalatan mee ilaali atumti social media irratti. Hojii dukkanaa akka hojjetan baay'ee wal jaalatu. Baay'ee wal deeggaru, baay'ee wal bukkee dhaabatu. Nuti immoo hojii ifaa akka hojjenne wal quban qabnu, waliin jaalannu, tokkon taanu, waan gaarii waliif hin haasofnu, hulaa waliin bannu. Kun hojii dukkanaa warri hojjetan baay'ee wal jaalatu, wal cina dhaabatu, milkoomna isaaniif baay'ee gumaacha walii godhu. Nuti hojii ifaa hojjenna warri jennu garuu sadarkaa sanatti yeroo madaallu baay'ee waan si gaddisiisutu jira jechuudha. Afaan Oromoo warreen beekamtii gurguddaa qaban beekamtiin namarratti nafu waa tokko yaaduu danda'u qabu. Faarfattoota duuba isaanii jiran promote gochuu danda'u qabu. Dhugaadhuma dubbachuuf jechuudha. Promote gochuu danda'u qabaatu. Beekamtiin hin hafu. Beekamtiin jireenyas miti. Nama tokko nama lama karaa isaanii promote gochuu danda'u qabaatu jechuudha. Haalli amma waan hunduu cooperationidhaan kan hojjetamu waan ta'eef jechuudha. Qindoominaan kan hojjetamu waan ta'eef faarfattoota duuba isaanii jiran baadiyaa jiran toora qabsiisuu danda'u qabaatu jechuudha. Erga namni faarfataan tokko albamii bira ga'ee eebbisiisuu bira ga'ee ergaan isaa saba bira ga'ee itti kolfuurra warra itti kolfan wajjin itti kolfuurra hin beeka yoo ta'e dhugaadhuma faarfataa Waaqayyoo yoo ta'e otuu gara sanaa hin ga'in komentii wal gochuu danda'u qaba, yaada walii kennuu danda'u qabaata kan jedhu sanan ergaa dhaama jechuudha. YouTube mataa koo qaba, Eefaataa Tube jedhama. Eefaataa Tube irratti albamii sanas hin gadhiifama. Kiliippiin ani gara fuulduraatti hojjechuudhaaf jedhus kiliippiin ani kanaan dura hojjedhes ergaan keessa kumati sila na gaafatte lallabdaa kan jettus kaasteetta. Lallaboonni koos achirratti waan gadhiifamanii fi sabni Waaqayyoo tajaajila kana nurraa share godhaa, nurraa qooddadhaa, subscribe godhaa yoo jaallattan. Na dhaggeeffadhaa amma xumuraatti. Namoonni ani jireenya koo keessatti galateeffachuu barbaadu yeroon ani jalqaba gara Kiristoosiin fudhachuutti Gooftaa Yesuusiin fudhachuutti dhufu jaalala guddaa kan na agarsiise amma luba ta'aniiru Qees Daanyee jedhamu. Qees Daanyeen amma waldaa Insilaalee keessa luba waldaa Kiristaanaa Insilaaleeti. Qees Daanyee guutuu fi maatii isaa Aadde Caaltuu kan jedhamtu baay'ee man galateeffadha natti dadhabaniiru.
dadhabaniiru isaaniin baay'ee galateeffachuun barbaada. Waaqayyo mana isaanii jireenya isaanii haa eebbisu. Nan guddadhe illee jechuu yoon baadhe just as ga'uu koof isaanii ka qabu waan ta'eef Waaqayyo jireenya isaanii haa eebbisu. Faarfataa Mootii Mirreessaa turtii nu wajjiniin taasifteef guddaa si galateeffannaa galatoo. Egaan daawwattoota keenya qophiin keenya irraa faarfataa Mootii Mirreessaa duukaa taasifne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo biraa qophii wal fakkaataa keessummaa biraadhaan amma wal arginutti nagaan tura. YouTube channel keenya subscribe, like, comment, share gochuun dagatinaa galatooma. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.